Baalchaa Saafoo eenyu? Baalchaa jechuun goota randa cabsu kan tuqamuun biyyaa isa dallansiisu. Akkuma beekamu Xaaliyaaniin gartee biyya keenya kana allama weerarte. Baalchaanis maarree tokko duulee hin dhiifne umriin gadi qabdee dulloomeellee hin ciisne. Loltoota isaa yaasee yeroo lachuu duulee reeffa Xaaliyaaniin walirra isaan tuule. Marfii dhukaasuudhaan eenyu Baalchaa caalaa? Kobaasaa gangalchee diinota haleelaa. Diinaa naasuun qabu akaa'ee hin kuree jedhameefaa firaa alagaadhaan sirbameefii ture. Otuma ammayyuu maayii ca'uu deemtee gaara Adwaa faa waa'ee isaa gaafatte. Dacheen soban beektu sitti himti hundasaa waa'ee Baalchaa Saafoo waa'ee gootummaa isaa. Cifraa mammancaasee akka diina raasee ishee kaan booji'ee gariin badduu baasee loltuu Xaaliyaaniin kan biyya weerarte akka inni biyya keessaa yaase. Amma otuma ammayyuu naannoo Tigraay dhaqxe dirree Maqalee faa waa'ee isaa gaafatte. Dacheen soban beektu sitti himti hundasaa waa'ee Baalchaa Saafoo waa'ee gootummaa isaa. Gaarri inni bahe lagni inni ce'e achuma jira ammallee hunduu ragaa ta'e. Jaallan isaa waliin eeboo luqqifatee gaachana isaa kaasee biyya teenya tana kolonii alagaa jalaa ishee baase. Egaa Baalchaa jechuun kana goota gaafa rakkinaa, goota gaafa dhiphinaa, injifataa dinqii, goota gaafa tiiqii.